daawwattoota keenya tokkoon ho'a baay'ee qaba. Lammata baay'ee lafatti gadi dhiyoo ta'uu isaatirraa kan ka'e waan nama sodaachisu qaba. Dhiphaadha. Ani qallaa ta'uu kootiin gaariidha. Ogeessi iddoo kanatti harki kun iddoo kana taa'uu qaba. Inni kan ba'uu qabaadha kan jedhe. Gara galma guddaa abbaa gadaatti deemaa jirra jechuudha. Kana booda gammada. Asmura gamma akkana bareeda laal Tole. Amma iddoon jirru hulaa seensa baay'ee dhiphoo saantimeetira 20 taatee jechuun akkanatti addaan baafachuu dandeessanii jechuudha. Amma ulaa shanaffaa xumurree gara ulaa guddoo yookiin galma abbaa gadaa kan fakkaatutti gallee jira. Isin hunduu keessanuu baga gammaddanii isin injaa ulaa bal'oo ba'uudhaaf qilleensa gaarii dhiphoo saantimeetira 20 irraa kunoo baga ulaa bal'oo galma abbaa gadaa fakkaatu kanatti baga seentanii isin injaa. Kanaaf as keessatti akkuma argitanitti baay'ee qilleensa qorraatu jira. Kan baay'ee jechuudha. Adda jechuudha. Amma dura dafqinee turre. Dafqa sanarraa mul'achuu jira beekte.